waan siin as geenye nuyi humna keenya nuuf taate si haa galatu ati humna keenya na si haa galatu jaalala kee taanan as geenye fedha kee taanan as geenye bara baraa si haa galatu har'a ga'uun keenya isa karaa keedha har'a ga'uun keenya karaa keedha namarraa ta'uun keenya karaa keedha akka miidhamni dhaabachuun keenya karaa keedha keenya nuudhessidha kan nu bareechessidha salphachuuf kaanetti kan ulfinanuuf kennessidha gubuuf kaanetti kan nu jabeessessidha humna dhabnetti kan humna nuuf teessidha ganama kana waaqam lafaratti galanni siif haa ta'u waaqam lafaratti galanni siif haa ta'u haleluuyaa namni jiraate namni siin gargaarame si galateeffata namni doowwale si galateeffata namni siin gargaarame manni siin gargaarame si galateeffata namni siin nafaa kee manni siin nafaa kee si galateeffata rakkina abaa keetiin jabina nuuf taate akka keetiin akka keenya qabde waan darbamuun hin mallee nu dabarsite ati barabaraan si haa galatu barabaraan si haa galatu akka diinni jedhe miti kunoo nu jirra keenya fayyaa keenya nagaa haleluuyaa abbaan galata kanaa moosina abbaan galata kanaa moosina galama kana si galateeffata waaqarratti dabaratti si haa galatu waaqarratti dabaratti si haa galatu waa'ee obboloota koo si haa galatu waa'ee warra ziranii kanaaf si haa galatu ati isaanii dadhabbii guddaa dadhabdii ati waan baay'eetti dadhabdii ati waan si guddaatti baafte ati barabaraan si haa galatu hojjenuu goote hundumaa bulufadhu olmaanuu goote hundumaa bulufadhu kan akka kee hin jiru kan akka kee nuuf ta'e hin jiru kan akka kee nu baate hin jiru kan akka kee nu danda'e hin jiru waan mannaan kan akka kee dafee nu jalaa hawwaate hin jiru ulfaat ati jennaan kun as geenyerra ati jennaan guyyaa irraa geenyerra ammoo amma sumni kee nu wajjin haa ba'u maqaa Yesuusiin humna nuuf ta'e sagantaa guyyaa har'aa kanatti humna nuuf ta'e eega jennaa tol jedhi inni kannaat mul'adhu waaqa jiraataa tol jedhi durraan mul'adhu durraan argame jabina nuuf ta'e sagantaan guyyaa har'aa jiru jalqabaaf xumurri isaa siin haa ta'u maqaa Yesuusiin siin haa ta'u arraba obboloota kooti eebbis maqaa Yesuusiin arraba isaanii eebbis maqaa Yesuusiin eebbisi faarfannaan kun waa haa hojjetu faarfannaan isaanii kun hidhaa hiiku faarfannaan isaanii namaaf diikutate abdiitti haa horu faarfannaan kun namaaf diikutate abdi lafaa haa kaasu Yesuusi humnatti godhiyate si haa galatu karaa hundumaa darbiin wajjin ta'e karaa durumsaan wajjin ta'e karaa faarfannaan wajjin ta'e karaa rarrabaan wajjin ta'e karaa beeksisaan wajjin ta'e karaa keessumsiisuun wajjin ta'e karaa kutaa dubbisuun wajjin ta'e waan fedha kee waan itti jette duwwaana ta'u ani baallaa sagalee kee deemu manurraa haydamu maqaa Yesuusiin haydamu guyyaa har'aa warri guyyaa har'aa dabareen ga'ee ergamanii ba'an hamoonni jalloonni sun humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin jedhee nama kanarraa sagantaa keenyarraa waaqeffannaa keenyarraa bara baraan haydamaa ta'an bara baraan haydaman bara baraan haydaman lo'anii dhokatanii maqaa Yesuusiin saba kee gidduun taa'in yaa'umsi kun ibidda taa ta'u eebbisaa ibidda taa ta'u waaqeffannaa isaa ibidda taa ta'u rabuumsi isaa ibidda taa ta'u waaqeffannaan kun ibidda taa ta'u baay'aadhee waan akeesse manuuf raawwadhu nama hiikamuu qabu saba hiikamuu qabu lubbuu du'a ooluu qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irra du'a oolchiyan darbiin wajjin hin ta'i jalqabaaf xumura ta'e nu geggeessi maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Ada pun mali dah.
Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Gooftaatti kan jaallatamtan amantoonni waldaa amantaa Yesuus burqaa gaarii akkasuma immoo tarii guyyaa irraan waliin waaqeffachuudhaaf waldoota waldaarraa iddoo kana kan jirtan keessummaa dhuftanii fira dubbisuudhaaf as kan jirtan yoo jiraattan waliin waaqeffachuudhaaf immoo iddoo kana kan dhuftanii hunduma keessanii iyyuu baga nagaadhaan dhuftanii isin beekaa ittaansuudhaan immoo nagaa faanisii gaafa laatan galanni fi ulfinni Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf haa ta'u waaqeffannaa biyya guyyaa Kaayirootti wal wajjin jalqabni ta'a. Macaafa faarfannaa galata Waaqayyoodhaaf faarfannaa jaarmiidha. Faarfannaa kuni macaafa faarfannaa galata Waaqayyoodhaaf fuula soddomarra jira. Faarfannaa kana wal wajjin faarfachaa waaqeffannaa biyya guyyaadhaa itti fufna. Faarfannaan jaarmiidha walakkaa uffataniitu faarfatamaa fuula isaa irratti dhiyaata. Waaqayyo dhuma keenya nu gargaara. Eenyullee yoo qalbii diddiirrachaa ta'uudhaa baate Waaqayyo isa qulqullaa'aa kana fuula dura namni dhaabbatu tokkichi jiru. Waaqayyo garuu warra qalbii diddiirrataniif araara isaa baay'ee guddaadha. Hamma har'aatti fuula isaa dura kan fuula isaa dura kan jiraachise Waaqayyo araara nutti agarsiisuu isaati. Kanaaf qalbii diddiirrachaa gara isaatti dhiyaannu. Waaqayyo dhuma keenya nu gargaaru. Jireenya qalbii diddiirrachaa Waaqayyo nuuf haa kennu. Garaa gaabbuu nuuf haa kennu Waaqayyo.
qulqulluu Waaqayyo gooftaan maccaa. Hoosaa'inaa mootiin maqaa Waaqayyo gooftaatiin nuuf galateeffamaadha. Nagaan Waaqa irratti yoo qubaanis oolu Waaqa gubbaatti. Waaqayyo gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira, teessoon isaas Waaqa irraa. Garaa qabaadhaa fi hafuura gaddeeddaa kan qabanutti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti mataniif hin dhaga'a. Kadhannaa isaaniis hin dhaggeeffataafi. Kanaafis gooftaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti gaannee Waaqayyo keenya goofticha waliin hin kadhannaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Waaqayyoon hin kadhannaa, Waaqayyo immoo nu dhaga'a. Galanniif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Garaa qabaadhaan hafuura gaddeeddaadhaan jireenya Waaqayyoof of kenne Waaqayyoo kana duratti dhiyaanne Waaqayyoon kadhanna. Jalqaba kanarratti waa'ee cubbuu keenyaaf Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo nutti araara, dachee keenyatti araara, qilleensa keenyatti araara, saba keenyatti haa araara. Nutti araara Waaqayyo. Saba Waaqayyoon araarfadha. Waaqayyo wajjin nagaa buusa. Waaqni waa gargaara. Maaliif keenya Waaqayyo wajjin karaatti wal banna. Karaatti Waaqayyoon eegamsiin, karaatti Waaqayyoon aarsin. Maaliif keenya waa gargaara Waaqayyo. Tarii nama gaddisiifnee nama miine yoo ta'e Waaqayyoon teessoo isaarratti akka miidhaa jiru. Waaqayyoon gaddisiisaa aarsaa akka jiru hin beeknu ta'a. Akka waan nama miidhee namichaan dhiifama naa godhi jennee namichaan dhiifama gaafannee innillee dhiifama nuu godhee garuu gara Waaqayyootti deebinee nama akka bifa kee fakkeenya keetti ati uumte gaddisiise jennee Waaqayyoon dhiifama kan hin gaafanne. Sanarraan kan ka'e Waaqayyo nutti gaddee kan jiru, Waaqayyo nutti aaree kan jiru, jiraachuu dandeenya gubaa'ee kana gidduu. Waaqayyo Waaqni jiraataan nu gargaaru. Waaqa durattis nama durattis qalbii diddiirran, Waaqas namas dhiifama gaafan. Nama gaddisiisuu keenyarraan kan ka'e Waaqayyo hunduma keenyatti araara. Nutti araarame Waaqayyo. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Natu nama cubbamaadha. Anatu yaaduu kootiin, jecha kootiin, gocha kootiin si gaddisiiseera ta'a. Isa dhokataa, isa mul'ataa cubbuu keenya akka ati nuu dhiiftuu si kadhanna. Beekneellee cubbuudha kan nu hin jenne garuu cubbuu kan ta'e akkasitti kan nuun galu, akkasitti kan nu hin hubanne garuu cubbuu ta'ee hammarnaatti nutti qabamtee nutti gadditee nurratti ilaalaa nurratti lakkaawwachaa kanatti jirtu. Maaliin si gaddisiifne laata? Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ganama kana waan hundumaa dursinee si kadhannaa. Cubbuun koo, cubbuun saba kanaa, cubbuun waldaa kanaa, cubbuun yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa biyya kanaa, cubbuun dhaloota kanaa, cubbuun saba kanaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kan dhiifame haa ta'u. Akka sabaatti qalbii diddiirrannaa cubbuun keenya nuuf haa dhiifamu. Akka biyyaatti qalbii diddiirranna. Keessumattuu nuni waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana bakka saba kanaa taanee, bakka dhaloota kanaa taanee fuula kee dura dhaabbannee araara si kadhachaa jirra. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nutti araarami. Dachee irra jiraannu kanatti ati araarami. Qilleensa nu ol fudhannee baafnu kanatti araarami. Baratti qilleensi isaa dhukkubsate sanarraan kan ka'e nunis dhukkuba nutti ture. Baratti bishaan nuyi dhugnu dhukkubsate kanarraan kan ka'e dhukkuba nutti ta'e. Baratti nyaanni nuyi nyaannu dhukkubsatee nunis dhukkuba nutti ta'e. Bara akkasii keessa jira. Kanan nyaatiin, sanan nyaatiin, kanan dhugiin, sanan dhugiin baratti jedhamu keessa. Ganama gadi bahiin, yeroo akkasii gadi bahiin
gufuu dhala namaarraan kan ka'e waan hundumti iyyuu kuni miidhama nutti ta'e, balaa nutti ta'e. Kanaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin har'allee irra deebinee si kadhanna. Sababa nuyi qalbiin hin dirrannee fayyuu keenyarraan kan ka'e dacheen kun haa fayyu. Uumamni kun haa fayyu. Yoo akkas ta'uudhaa baate garri itti adeemnu fuuldurri keenya egereen keenyaa gaariitti. Eertuu ittuma manca'aa, eertuu badaa, eertuu hammaachaa, eertuu handhaa adeematu. Kanaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nutti araarama. Nuun dhala namaatti araarama. Keenyaatti araarama. Guddaatti araarama. Beekaatti araarama. Wallaanaatti araarama. Isa amanetti araarama. Isa amaniinitti araarama. Waan nutti araaramtuuf ulfinniif galanni siif haa ta'u. Amma immoo si kadhanna. Sabni dhukkubsatee kun dhufe kun fayyaa. Shiikamee haa ta'u. Nagaa argatee haa ta'u. Boqotee haa galu. Balaasa lafa kaatee haa galu. Dhibee ofirraa dhabe. Yaaddoo ofirraa dhabe. Sodaa ofirraa dhabe. Naasuuf bir'aa ofirraa dhabe. Fayyee hiikamee nagaa argatee Waaqayyoon galateeffachaa sitti gammadaa deebi'ee gara mana isaatti akka inni galu humni fayyisuu kee lafa kanarraa jiraata. Humni fayyisuu kee waldaa kana keessa jiraata. Humni fayyisuu keetii mooraa kana keessa jiraata. Sagantaa amma jalqabe kanaa jalkaasee sirna waaqeffannaa amma jalqabne kanaa jalqabee toora tooraan sirni waaqeffannaa geggeeffamu kun saba kanaaf fayyinaaf haa ta'u. Saba kanaaf eebbaaf haa ta'u. Saba kanaaf hiikamsaaf haa ta'u. Seera isaa toora gashinee geggeessuu duwwaa miti. Ani kunoo sirna waaqeffannaa geggeessee warri faarfatan faarfannaa faarfatanii inni lallabuu lallabee inni kadhatu kadhatee toora isaa eegnee sirna waaqeffannaa kanaa geggeessinee xumurree gara mana keenyaatti deebi'uu qofa utuu hin taane tajaajila geggeeffamu tokko tokko isaa keessa humni fayyisuu keetii darbe. Sagaleen fayyisuu keetii darbe. Namni hidhaa isaatti hiikame. Namni dhukkubatti fayye. Seera guutuudhaaf iddoo kanatti ofirraa baasuudhaaf as dhaabadhee jira. Yoo akkas ta'e maafan iddoo kana dhaabe. Yoo akkas ta'e namni kan biraan maaliif hin tajaajilu? Hin barbaadu. Har'aa jalqabee hin barbaadu. Namni iddoon kun isaaf hin malle as hin dhaabatin. Namnati keessa dabartee jecha isaa keessa dabartee tajaajila isaa keessa dabartee dubbiin dubbatu keessa dabartee tajaajila isaatiin taatee namni ati ittiin hidhaa jirtu, namni ati ittiin dhukkubsataa fayyiftu, namni ati ittiin deebii taatu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aati jalqabee waltajjii kanarra haa dhaabu. Kadhadhaa saba nana kadhadhaa. Bara hedduu akkasumaan dabarsa. Bara hedduu toora tajaajilaa iddootti eegnee duwwaa. Inni booddeedhaan dhufee tajaajilu yeroo kana jalaa fudhate daqiiqaa kana jalaa fudhate waliin jechuu duwwaa. Daqiiqaa ishee amma mee ajaran yoo hafuura qulqulluutu hojjete yoo ta'e waan ta'a guyyaa guutuu hojjete.
guyyaa guutuu yoo hojjete maal hafuura waaqayyo hafuura qulqulluu hojjeta yoo isatu waltajjii kanarra jira yoo maal ta'a guyyaa isaa guutuu fudhatee gara nama galgalaatti yoo ani isin mooyoo dhageenya maal ani isin mooyoo waaqessane maal waaqayyo waan jiraataa maa gargaara wanta waa'ee yeroo eeguutis wanta waa'ee daqiiqaa eeguutis akkas gaafanan jedhu waldaan gadhiisi haa taatu waan yeroo waaqeffannaa gadhiisi haa ta'u jechaa jechuudha. Garuu waaqayyo utuu dubbachaa jiru waaqayyo harkatti qabna afaanitti qabna yoo ta'e akkama godhu waaqayyo waan jiraataa maa gargaara. Waaqayyo gargaara. Jeerichaatti kuunfa. Eenyichaatti kuunfa. Waldaan kuunfa. Kurii kana kuunfa. Eera kuunfa. Qilleensa isaa kuunfa. Abbaan waltajjii abbaan ta'e kana abbaan hojii kana abbaan tajaajila kana waaqayyo nu waaqallina. Foon qabeessi iddoo akkanina. Foon qabeessi iddoo haala. Foon qabeessaa iddoo haala. Daqiiqaa inni walitti dabarse. Inni kana booddee kana baluuti. Inni kana booddee kana baluuti. Abaluun inni achi as dhufu immoo anaan dabalatee yerootti eegee duwwaa waama satti fakkaate duwwaa dudubbatee kan taa'u duwwaa ta'e. Ofirra dabarsuu nu jalaa ta'e. Har'aa jalqabee akkas hin ta'in. Maqaa Yesuusin akkas hin ta'in. Maqaa Yesuusin akkas hin ta'in. Ameen. Koottaa abbaa qeechaa. Koottaa abbaa sabichaa. Koottaa abbaa hojichaa. Koottaa abbaa ijaarsa kanaa. Isatitti dabarsinee nuyi booddee isaa fuudhee faana isaarra adeemnee isa dhaggeeffachaa isa dhaga'aa isaaf abboomamaa tole jechaa waan inni godhuuf waan inni hojjetu dhaggeeffachaa isuma yoo dhugaa baane iyyuu hin ga'a. Ani waan an hojjedhu tokkollee hin qabu. Inni kan biraanis waan hojjetu tokkollee hin qabu. Abbaan hojichaa garuu hojii isaa hojjetan. Hojii isaa hojjetan. Ajandaa isaa fiixaan baafa. Karoora isaa galmaan ga'a. Mee inni itti adarbu. Waltajjiin kun waltajjii namaa hin ta'in. Waltajjiin kun waltajjii foon qabeessaa hin ta'in. Waltajjiin kun kan hafuura qulqulluu haa ta'u. Har'aa jalqabee yeroo kanaa kaasee nu si jalaa gorra. Nu si dhiifna. Nu si gadhiifna. Ati itti darbi. Olaantummaadhaan ati geggeessi. Jalqaba isaati ammanuma isaatti ati nu duukaa ta'i. Waan jennu arraba keenyarra nuu kaa'i. Ija keenya banii nutti agarsiisi. Gurra keenya banii nutti dubbadhu. Namni hundumtinuu si dhaga'ee haa galu. Namni hundumtinuu sirraa baratee haa galu. Namni hundumtinuu sirraa fayyee haa galu. Sitti gammadaa si galateeffachaa haa galu. Ana hundaa waan nu gootu fulfinniif galanni siif haa ta'u. Ana nama dadhabaa cubbamaa kanatti araara. Saba kanatti araara. Umii kanatti araara. Qe'ee kanatti araara. Nutti araaramiin wajjiniin ta'e. Akka kaleessa eeggaddaa achiiftee hin dhaabatiin. Akka baroota darbanii achiiftee hin dhaabatiin. Fagaantee hin dhaabatiin. Siinsi waamna, siinsi affeerra. Qe'uma akka feete. Qe'uma gadhiisi. Hin ta'in. Waltajjiin kunis akkas hin ta'in.
eenyullee of agarsiisuudhaaf, eenyullee of mul'isuudhaaf dandeettiif ogummaa isaa kennaa ayyaanaa isaati. Ana manan ga'a, ana akkasan dubbadhaa, ana akkasan baradhee, ani kennaa akkasii qabaa sana agarsiifachuudhaaf eenyullee waliin bane. Gadi jedhee eenyummaa isaa dhiise, ulfina isaa dhiise, gadi jedhee kufee si ulfina kennuwaa, si eenyummaa kennuwaa, waaqummaa kennuwaa iddoo kanarratti agarsiisuudhaaf, si moosisuudhaaf namni ol ba'u duwwaan olaa ba'u. Ilaa ani nama duwwaa, nama dadhabaa, nama wallaalaa homaatti kan hin galle ani nama akkasiiti. As kanaan booda tajaajiluuf kan jiran isaan akkasii. Ati garuu dhumaa oolche. Ameen. Ati jabaa. Ameen. Ati isa seetanarratti, dubarratti, dhokkubarratti, isa abooqa, waaqaaf lafa isa dubbattee isa dhageessifatu. Hamma jette isa geessu. Ati abbaa qe'ee kanaaf abbaa waltajjii kanaaf. Olaantummaadhaan ati duubaan mul'attu. Jalqaba kanaaf hamma dhumaatti ati geggeessi. Waan kana hunduma isaa nu gootuuf ulfinniif galanni bara baraan siif haa ta'u. Utuma qalbiin jirranaa keessa jirru yaa Waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii jenna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii, cubbuu keenyas nuuf dhiisi, gara keenya bara baraattis nu geessi. Ameen. Namni jallaan karaa isaatti akka deemuuf akka jiraatu malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Ameen. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee haadhuufis dabarsee kennee isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Ameen. Kanaaf abboonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhiifama cubbuu keessanii maqaa Waaqayyo Abbaa, maqaa Waaqayyo Ilmaa, maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon isinitti himaa. Ameen. Abbaan ulfinni haa ta'u, ilma isaatiif Hafuura Qulqulluufis jalqaba akka ture amma darbees hamma bara baraatti. Ameen. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, nagaa isin biratti nan hambisa, nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kennaniif garaan keessan irraa fageen hin sodaatiinis. Kanaaf nagaa kan akkas wal gaafattaniif jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadhaa. Hammuma dandeessan namuma jaalala walitti agarsiisaa, wal mararsiifadhaa, isin jaalladhaa waliin jedha. Ati obboleessa koo obboleettii kooti jedhaatii jaalladhaa itti marmaa jaalalatti agarsiisa. Eebbifamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Saba jaalalaa isaa, saba barartee ta'a. Eebbifamaa sinaa eebbisu Waaqayyo. Eebbifamaa. Mee warri kaan immoo harka keessa walitti rukutaati Waaqayyoon galateeffadhaa. Galata kennaafi Waaqayyoon. Galata kennaafi galateeffadhaa. Eebbisaa. Jajadhaa Waaqayyoon. Galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Sabni keenya wal jaallataa, sabni keenya wal mararsiifataa, sabni keenya nagaa waliif qaba. Namni wal lole tokkollee as gidduu hin jiru. Namni wal dhabee, namni wal jibbee, namni wal lolee wal himatee as gidduu jiru tokkollee hin jiru. Dhugaa Waaqayyoon isinii jedhe. Sagalee kanarra dabartanii wal loltanii iddoo kana jirtu taanaan amma sammaa gabbaatti nagaa wal gaafadhaa. Amma isinii jedhe. Utuu yeroo kun isin darbe, utuu carraa kun isin darbe, gaabba'aatii dhiifama wal gaafadhaa. Miti taanaan ani keessaan qabu, waaqnis keessaan qabu, waldaanis keessaan qabu. Waan kana booda isin irratti ta'u. Araaramaa isin
isiniif jecha, waan dubbisaa isiniif jecha, nagaa buusaa isiniif jecha, waan dhiisaa isiniif jecha, waan keela kana isinitti lallabaa namni dhiifama hin godhu, namni naraaramne yoo jiraate waaqis namnis waldaas waa isaatti waan itti gaafatu tokko illee waan keela kana isinitti lallabu hojii. Amma yoo namni wal loli jira masjidii. Garuu garaa jabaatee maqaa jabaatee laaftee jabaatee boru mana murtii qabuudha. Asitti ta'a. Dhimma isaallee gabaa ijaarsa waldaa kiristaanaatti deema. Waaqa gaara waaqayyo.